Fulaan kun Dambalaa Fichaanaa jedhama. Keeniyaa kutaa bulchiinsa Maarsabititti kan argamu yoo ta'u, daangaa Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 79 fagaatee argama. Ajjechaa bitootessa 10 magaalaa Mooyyaaleetti ta'e baqa ka gara Keeniyaa dhufan lammiileen Oromoo as Dambalaa Fichaanaatti buufata baqataa yeroo hundaa'e kana keessa buufatanii jiru. Buufati baqataa kun erga hundaa'e torbee 3 yoo ta'u, baqattoota gara 10,000tu keessatti argamu. Baay'een isaaniis daa'immanii fi dubartoota. Baqattoonni kun hedduun isaanii deemsa guyyaa 3 booda bakka kana kan dhaqqaban. Daandii deemanii dhufan irrattis rakkoo hedduun akka isaan mudate himu. Kanaan duras utuu gara buufata yeroof keessatti boqotan kanaa hin dhufin buufataalee 4 keessa turani. Amma garuu jaarmayaa mootummootaatti dhaabbati baqataa UNHCR gargaarsaaf akka toluu fi gara buufata kanaatti isaan walitti fiduutti jira. Kunis haga baqattoota kanaaf furmaanni ga'an argamutti. Gurraacha Annaa barataa kutaa 10ti. Barnoota isaa addaan kutee amma buufata baqataa kana keessa jira. Gurraachi haala guyyaa ajjechaa Mooyyaaleetti ta'e sana yoo ibsu. Namni kaan bun dhugaa kaan maali ta'a laftiin ho'a. Namni yeroo baay'ee Mooyyalee argitanii ittiin beeku naannoo gaaddisa akkam filate oolnami. Haalum kan namas gabbayee makiinaan warra waajjira waraana isaanii sun keessa gabbayee ciyaa dhufee makiinaan lamaan zoore namni irra jigee isaanii dhukaas bananii jechuudha. Dhukaas bananii namni hin baqate. Namni hin baqatee nam baay'een harki hin dhadhaatee namni baay'een immoo harki isaanii ol kaasee jechuudha. Yeroo sun isaan harki hin dhadhaadhanii hin kaasee jechuudha harki isaanii ol kaasee namni harki isaanii ol kaasuun tokkollee achi namni jechuudha cuftii irraate. Waa'ee ajjechaa kanaa biyyattii kan bulchaa jiru waajjira Command Post Secretariat ibsa yeroos kanneen utuu loltoota ABO damsinuu namoota kana dogongoraan ajjeefne jedheeti yeroos ibsa kabaase. Gurraachaan yeroos loltoonni ABO dhuguma naannoo sana turanii jedheen gaaffee ture. Akka malee kunniin waan akka malee sobaatii waan dhugaa irra fagoo jiraati. Uumanni waraanni adda bilisummaa Oromoo jiraachuu danda'a garuu uumanni nam nagaan ciisu ka gabaa ofii deemu ka gabaa ofii geggeeffatu kamiin bunaatti bun dhuguu jira ka nyaata nyaachuu jira ka kaan duratee gabba'uu jira ka masgiid seenee kaan bakka adda bakka hojii fi deemuu jiru. Waraanni adda bilisummaa Oromoo waraan dirqee deemee maal ta'uu hin beeknu argina hin beeknu dirqee jiran. Haa ta'u malee Gurraachi ajjechaan kun utuu hin ta'in guyyoota muraasa dura loltoonni ABO fi waraanni mootummaa walitti bu'anii turuu hima. Yeroo achiin dura suni waraanni adda bilisummaa Oromoo fuula hedduutti makiinaa wayii guggubee humti isaanii sun nama hedduu tajaajilaan ala kabaasin jira. Nullee naannoo sun jirraa hin argina. Garuu waraanaaf uummatii hidhatu tokkollee wanti waliin qabaatee uummatii yookaan waraan keessa seenee yookiin waraanni galee uummata keessaa uummataadhaan tokkollee hin jiru. Baqattoonni ani asofsiise kaan Waariyoo Waaqootii fi harmee isaa Addisaakkee Waaqoo Guyyooti. Harmeen Waariyoo Addisaakkeen dhukkubsataa akkasumas gaddarrallee jiru. Sababni isaas ilmi isaanii ka qoraan gurguree ofii isaa fi isaanillee deeggaraa ture Golloo Waaqoo guyyaa loltoonni mootummaa dhukaasa banan kanarratti dura ajjeefame waan ta'eef ilmi Addisaakkee ka isaan faana jiru ajjechaa miilanaa kanatu dhaga'ame addunyaan bare malee duraanis humni raayyaa mootummaa daangaa eeguu hidhaa fi ajjechaas nurraan gahaa turan jedha. Afasi haalin ho'ee tursun haala ama naannoo sunti namni fuula banqabu akkuma rakkoo ho'ee turree achi baqannee gadhuun uummati raayyaa cufti shiftaadhanii gochuuf dhaananii namtumanii rasaasan namadhanii gochumaa makee gadhuun. Addisaakkeen ilmi isaanii Golloo Waaqoo erga ajjeefame booda awwaala irratti illee loltoonni mootummaa dhufanii akka nama rakkisaa turan dubbatu. Shiftaa gulumi dhuftee tisayyuu awwaala namni hortee shiftaa jeemne. Wallaan walla shiftaati shiftaa kan dhaadhee nu shiftaa hin qabnen kunu shiftaa kan hojjeemneyyuu shiftaa am shiftaa fida fuula finnuuf hin qabne artum ta'eetti awwaala illaa dhoorte awwaala kan argannaan illaa mallee kanuma qabdee lola keeteet am shiftaa keessa baateeddi shiftaa alaatti galteeddi. Baqattoonni isin asitti argitan hedduun deemsa dheeraa deemaniiti kaas gahan xinnaatu deemsa guyyaa lama. Adde Tummee Taaroo haadha ijoollee sadiiti. Abbaa warraa ishee waliin erga deemsa guyyaa lamaa deemaniin booda ka bakka qubannaa kana gahan. Sirkaal baqannee asiin baanee qabeenya heegaa qabxuun achumaa dhiisnee birayaa makkeenna boloota heenna miheenna waan qabniyootti achumaa dhiisnee ilmaan kee malee waan wanni nu qabniyootti achumaa ta'a. Hunduun jechuudha. Dursa ka baqattoota kana simate jiraattota naannooti. Keessumaa jalqaba torbee lameen baqattoonni as gahan keessa baqattoota kanaaf nyaataa fi bakka qubannaa isaaniif mijeessuun gargaaraniiru. Adde Abdiyaa Gollichaa namoota baqattoota kana simatan keessaa isaan takka. Ammas namoota simatanii fi firoottan isaanii buufata baqataa kana keessa jiran deddeebi'anii guyyaa guyyaan iyyaafatu.
Nu gaafasi warri kopheellee faanaan qabu carqiillee binnee qarqaarra. Warri kophee hin qabne kophee finnee fi warri waan nyaati hin qabne akka sirkaalii keenya hin qarqaarin waan qabnu waan ilmaan keenyaatti qabannee dhufnee qarqaarra. Akkasiin qarqaarree warrallee ulfeeffanne maan ennaani warri lafti inni itti baqatellee lafuma afaan takka dubbataate nulleen taangaa Itoophiyaatiif keenyani upakkaan nu takka kanaaf qarqaarra warri keenya dhufee qarqaarame ennaan. Akka malee nu dhagaameeyyu. Akka malee dhagaamne ammoo wanni nu qarqaarruuni waan sagalee waan kophee waa wayaa qabannee finne warrallee sirkaalii keenya fula tokko qabne uyyoonni kun darbaar kallee kennee fi minallee dhumne jajaarree fi qarxaasii han hirkeen. Gaaf dhufan waan tokko kopheellee faanaan qabananiyyuu bitee fi ijoolleellee waan tokkollee hin qaban. Jiraattonni qubannaa kana keessa yeroodhaaf jiran kun hedduun isaanii firoota. Irra caalaan immoo barattoota barnootarraa kan dhaabbatanii. Namoota naannoo gurmeessanii akka qubattoonni kun gargaarsa argatan taasisan bulchaa dambalaa Fachaanaa Siiniyer Chiif Liiban Waaqoo erga bakki qubannaa kun yeroof dhaabbate baqattoonni bakka hedduudhaa akka dhufan dubbatu. Warri baqatee dhufuun Itoophiyaa keessa dhufe Itoophiyaa immoo fuula hedduu dhufe fuula muummee hin qabne dhufe Harargeellee irraa yaa'uu dhufe Hagarmaaram irraa yaa'uu dhufe Bakkee irraa yaa'uu dhufe Yaabal irraa yaa'uu dhufe Dubluq irraa yaa'uu dhufe Meegii irraa yaa'uu dhufe bakka Mooyyalee taamuu armaanuu jiranii tuqa irraa kanuu gadhiyaatu laftaan cuf keessa dhufe laf muummee hin qabne keessa dhufe kaaka malee fagoo dhufe Harargee dhufe fulleen armin jira. Bayyaan muummee fi hiriyaan isaa Harargee ba'aa gaara mul'ataatii garanatti baqatanii buufata baqataa yeroo kana ga'uudhaafis miilaan deemsa guyyoota 15 deemanii akka dhufan dubbatu. Bayyaanis dhiyeenya kana loltoonni mootummaa daa'ima obboleettii isaa isa duratti ajjeesuu hima. Ijoolleen barattaadhaa amma kan nu biraa baate nuti hin deebitu. Kan mana barumsaatii ba'e nuti hin deebi'u jechuudha nuti. Amma mucaan obboleettiin tiyya dhalte na bira dee'e jechuudha. Kan hogguun na gaafatte himuu hin danda'u beekte. Mucaan obboleettiin tiyya dhalte na bira dee'e jechuudha. Ana biratti. Naman barbaanne qaama namaan dhayne naman tuyne maal balleessinee nuti waaqa dura wallaahi siin jedhe hedduun dhagaamaa jechuudha. Maqaaba maal ijoollee jaabiraa hin beekmaani maal hin godhare akkuma maatiin Oromoo taate malee maal hin godhu. Jaarmayaa mootummootaatti dhaabbati baqataa UNHCR baqattoota kana seeraan galmeessee gargaarsa malu akka argatan gochuutti jira. Torbee lamaan darbanii fi uummatni naannoo fi mootummaan Keeniyaa nyaataa fi fulaa qubannaa kennuufiin gargaaraa akka turan yoo ta'u dhaabbanni tola ooltotaa warreen akka dhaabbata fannoo diimaa kadamee Keeniyaa fi kaanis baqattoota kana cina sirnaan dhaabbatanii jiru. Lakkoofsi baqattoota kana dabalaa waan deemeef amma mootummaan Keeniyaa tumsa jaarmayaa baqattootaa UNHCR gaafateeni dhaabbati dhiyeessa midhaan nyaataa gargaarsaa WFP'n dhaabbata miti mootummaa World Vision waliin ta'uudhaan baqattoota kanaaf gargaarsa midhaan nyaataa muraasa gochuu irratti argama. Mr. Peter Otieno dhaabbati dhiyeessa midhaan nyaataa gargaarsaa WFP kadamee Keeniyaatti hordofaa dhimma imaammataati. Dhaabbati isaanii WFP'n waamicha mootummaa Keeniyaa akka baqattoota kana gargaaruuf nuuf dhiyeessanii deeggarsa baqattootaaf gochaa jiraachuusaa ibsu. So I've come here with a team of 6 staff to help the government of Kenya respond to the namoota jaawaliinan gara kana dhufe mootummaan Keeniyaa namoota biyyaa da'oo barbaacha gara kana dhufan kana akka gargaaru waan nu gaafateef torban lamaan dura mootummaan gaaffii kana kan nu dhiyeesse mootummaan Keeniyaa fi dhaabbanni fannoo diimaa nyaanni isaan baqattootaaf kennaa turan torban dhufu kana dhuma kanaaf guyyaan har'aa faasikaa ta'us ayyaana dhiisnee baqattoonni waan nyaatan akka qabaataniif nyaata hiruufiitti jira. Mr. Otienoon baqattoota 10,000tti tilmaamaman kana sooruuf dhaabbati isaanii kuusaa nyaataa ji'a tokkoof ta'u Mooyyaalee akka qabu himu. Sana booda'oo baqattoonni kun akkam ta'u laata waan jedhuuf. As long as aga mootummaan Keeniyaa deeggarsa akka goonuuf nu gaafatetti WFP'n deeggarsa gochuudhaaf yoomiyyuu qophiidha. Namoonni kun akka qe'ee isaanii dhiisanii ba'an ka taasise ajjechaa bitootessa 10 Mooyyaaleetti ta'edha. Yeroosii fi ammas ka biyya bulchaa jiru bulchiinsi Command Post Secretariat miseensonni raayyaa ittisa biyyaa yakka kana raawwatan qabamanii mana murtii Command Post ka godina Booranaatti dhimmi isaanii ilaalama jedhus haga yoonaa ifaan beekamee himannaan baname hin jiru. Baqattoonni kunis akka qe'ee isaaniitti deebi'anii fi mootummaan Itoophiyaas wanti inni gochaa jiru ifaan ka himamee beekamellee hin jiru. Baay'een baqattootaas ajjechaan naannoo isaanii jiru ka amma Mooyyaaleetti ta'een ifa ba'e malee kanaan duras loltoonni mootummaa daangaa eegan wanna wal fakkaatu nurraan geessaa waan turanii fi ammaaf qe'ee isaaniitti deebi'uu akka hin barbaanne himu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit
Sololoo Dambalaa Faccaanaa.